Ijoo duudhaa keenya guyyaa har'aatiin mootummaa fi gartuu faannoo gidduutti mariin nagaa gaggeeffamee waliigaltee raga'ameem jedhameem gabaasa guutuu dhageessu. Miseensonni hidhattoota Tigraay miindaan nu jalaa ture komii jedhuun waajjira pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Tigraay magaalaa Maqalee jiru marsuun isaanii dhaga'ameeraam gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin Boorana Aanaa Eelwaayyeetti miseensi humna poolisii lammii biyya alaa imalarra ture dhaabsisee qarshii gaafate to'atame jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni sa'a namni nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaan oduu guyyaa irraa qabnee dhufnee nufaana turan affeerraa keenyaam. Mootummaa fi gartuu faannoo dhaabbata uummataa faannoo Amaaraa jedhamu gidduu waliigalteen taasifamuu mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee waliigaltee kana pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa fi bakka bu'aa gartuu hidhattoota Maasrashaa Saxxee gidduutti mallattaa'uun beekameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa jala jiru Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin akka gabaasetti waliigalteen nageenya waaratu gidduu isaaniitti taasifamee jechuun gabaase. Waliigalteen kun qaama mootummaa naannichaa nagaa buusuuf taasisuu fi uummataaf boqonnaa akka kennu kan ta'e akka kennus gabaafameera. Qaamoleen lamaan akka walitti dhufan gamtaa Afrikaa fi IGAD marii jaarsummaa taasifamaa akka tures ibseera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaan sagantaa waliigaltee taasifame irratti guyyaa har'aa haasaa guddaa taasisaniiru. Walitti bu'iinsarraa kan mo'amus hin jiru nagaarraa hundatu buufataa jechuun dubbataniiru. Waliigaltichi uummata keenya nagaa jaalatuuf boqonnaa kenna jechuun isaanii FBC'nis gabaaseera. Mootummaan qaamoleen hidhatanii socho'an meeshaa isaanii lafa kaaniis akka seenan himaa ture. Waamicha kana dhagahuun obboloota keenya dhufaniif mootummaan kabajaa fi dinqisiifannaa qaba jechuunis jedhameera. Dhaabbata uummata faannoo Amaaraa bakka bu'uun haasaa kan taasisan Maasrashaan walitti bu'iinsi kun mariin xumuramuu jechuun isaaniitu gabaafame. Gartuu hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an gartuun dhaabbata uummata faannoo Amaaraa tokkodha jechuun kan dubbatan yoo ta'u guyyoota muraasa dura qondaalota olaanoo gartuu dhaabbata uummata faannoo Amaaraa lama miseensota isaanii kaan waliin mootummaaf harka kennuun gabaafamee ture. Kanneen harkaa kennatan jedhamanii odeeffaman keessaa tokko Kaapiteen Maasrashaan keessatti argama. Dhimma miidiyaa hawaasummaa gubbaa odeeffame kanatti hanga waliigalteen ibsamutti gama mootummaatiin homtuun jedhamne ture. Kana dura hoogganaa gartuu dhaabbata uummataa faannoo Amaaraa ta'uun kan ibsamaa ture obbo Iskindir Naggaa ture. Obbo Iskindir kana dura bakka bu'oota gamtaa Afrikaa IGAD fi gamtaa Awurooppaa fi embaasii US Finfinnee argamu waliin naannoo Amaaraa bakka isaaniin ibsamnetti mari'achuunis gabaafameera. Yeroo obbo Iskindir mootummaan federaalaa waliin mari'achuu irratti dhimmi jedhu akka hin ibsanis kaafamee ture. Amma dhaabbatichatti bakka bu'uun mootummaa naannichaa waliin kan mallatteessan Kaapiteen Maasrashaa Saxxeedha. Waliigaltee kana keessatti qoonni obbo Iskindir qaban hin ibsamne yookaan hin beekamne jedhame. Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni Tigraay gama bulchiinsa naannichaa marsanii turuun himame. Miseensonni hidhattoota Tigraay miindaan nu jalaa ture komii jedhuun waajjira bulchiinsa pirezidaantii yeroo Tigraay kan magaalaa Maqaleetti jiru marsuun isaanis dhaga'ameera. Loltoota aarmii 31 jedhamu keessaa miseensonni 70 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii sadaasa 24 halkan iddoo Agur Indaartaa jedhamu ka'uun kamisa har'aa gama bulchiinsaa marsaniiru jedhame. Miseensonni humna kanaa hidhannoo mattaayaa yookaan dhuunfaa kilaashii dabalatee hidhannoo garee dishkaa kan hidhatan akka ta'anis himameera. Kun kanaan osoo jiru ajajoonni dhiyoo aarmii 31 jedhamu muddama kana salphisuuf isaan dubbisuuf yaalanillee aangawoonni olaanoon dhufanii nu dubbisan jechuun didanii jiru jedhame. ABC'n afaan Tigriffaa odeessaa kanatti aangawoota naannichaa dubbisuuf yaaliin gochaa akka jirus ibseera. Sochiin hidhattoota kanneenii kaleessarraa eegalee kan mul'achaa ture akka ta'e jiraattonni himaniiru. Haalli kunis jiraattota magaalittii Maqalee hedduu yaaddeesseera jedhameera. Aangawoonni naannichaa muddama kana tasgabbeessuuf carraaqqii gochaa akka jiranis beekame yoo ta'u, waaree booda hidhattoonni kunneen aangawoota olaanoo bulchiinsaa yeroo Tigraay waliin marii eegaluu isaanis odeeffannoowwan reefu ba'an ni mul'isu jedhameera. Waltajjii kanarratti pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa hirmaachuu dhabuu isaanii wanti beekamee hin jiru kan jedhe BBC'n. Loltoonni aarmii 31 gama bulchiinsa naannichaa marsaniitti socho'an geejjiba naannawaa sanii danqee turus jiraattonni naannichaa himaniiru. Mormiin miseensota hidhattoota Tigraay akka kanaan otoo jiru taateen kun irra deddeebiin mul'achaa kan ture yoo ta'u, asiin duras magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee bakkeewwan birootti akka mudates gabaafameera.
Keessumaa jalqaba ji'a onkoloolessaa keessaa miseensonni humnoota Tigraay Armii 32 daandii Maqaleetti ba'anii komii fi gaaffii isaanii dhageessifataa akka turanis gabaasuun keenya ni yaadatama. Miseensonni humnoota Tigraay kun akkuma ammaa kana gara gama bulchiinsaa yeroo ce'umsaa deemanii kan turan yoo ta'u, sababa kanaan daandiiwwan garaagaraa cufamanii sochiin jiraattotaa danqamee akka tures ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin Booranaa aanaa Elwaayyotti miseensi humna poolisii lammii biyya alaa imalarra ture dhaabsisee qarshii gaafate to'atame. Daawwataa biyya alaa kibbaa naannoo Itoophiyaa Koonsorraa gara Booranaa imalaa ture dhaabsisuun miseensi humna poolisii maallaqa gaafatee aanaa Elwaayyootti to'annoo seeraa jala oole jedhame. Miseensi poolisii kun kan to'annoo jala oole imalaan biskileetiin deemaa ture kun waan narraa gahee jedhee viidiyoowwan waraabee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuu hordofeeti. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii kan ta'e yoo ta'u, viidiyoo turistiin kun waraabee qoode kanarratti akka mul'atutti lammiin alaa kun yeroo gara yaaballoo biskileetiin imalu poolisiin kunii fi namni siivilii kan namoota oofu daandii faallaa irraa tursiitii kanatti dhufanii dhaabsisaniiru. Sana booda paaspoortii kan gaafatan yoo ta'u, imalaan kunis lammii chaayinaa akka ta'e ibsuun gara yaaballoo deemaa akka jirutti himama. Viidiyoo kanatti akka mul'atutti poolisiin uffata seeraa uffate kun paaspoortii imalaa kanaa erga ilaaleen booda maallaqa kennii yeroo jedhuun ni mul'ata. Turistiin kunis maaloo paaspoortii kanaa kennaa Itoophiyaa nan jaaladha jedhaani. Eegasii poolisiin kun motorarraa hiixatee paaspoortii isaa kennaa fi ergasii birrii kenni yoo jedhaniin ammoo lammiin alaa kun ani birrii hin qabu jechuun deebisaaf. Yeroo kana poolisichi dhoqdhoqqee ittiin imalaa ture jirurraa bu'uun biskileetii turistii kanaa yaabbatee yeroo daandiirra oofu mul'ata. Erga biskileetii isaa deebisanii fi booda turistiin lammii chaayinaa kun waan poolisiin uffata humna nageenyaa irraa geesseen komateera. Itoophiyaan sabni ishee namoota gaariidha, garuu poolisiin kun maqaa gaarii saba kanaa balleessaa jechuun waraabee maxxanseera. Gochi lammii biyya alaa biskileetiin Booranatti imalaa jiru kanarratti raawwatame viidiyoon isaa erga miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifameen booda poolisiin gocha kana raawwatee fi namni siivilii isa waliin ture to'annoo jala ooluu bulchiinsi aanaa Elwaayyoo ibseera.